Oduu keenya jalqabaatiin abukaatoon Aartist Andu'aalam Qananiin yeroo hedduu of ajjeesuuf yaaluu ishee yaadannoo barreessite irraa hubadheera jechuudhaan falme du'a jaalalleessaatiin shakkamee to'annoo poolisii jala kan jiru Aartist Andu'aalam guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaateera. Mana murtiitti maaltu jedhame kan dhageessan ta'a aga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Tiraamp meeshaalee biyyoota addunyaa garaagaraa irraa gara Ameerikaatti galan irratti gibira cimaa kaa'uusaa akka hin gaabbine ibse. Kanas bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii burqaa oduu irratti oduu biyya keessaa fi kan alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaan argattu. Kanaafuu warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Abukaatoon Andu'aalam Qananiin yeroo hedduu of ajjeesuuf yaaluu ishee yaadannoo barreessite irraa hubadheera jechuudhaan falme. Du'a jaalalleessaa shamarree Qananii addunyaan shakkame to'annoo seeraa jala kan jiru Aartist Andu'aalam Gosaa guyyaa har'aa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 29 bara 2017 yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaateera. Shakkamaan Andu'aalam Gosaa har'a ganama abukaatoo isaa waliin mana murtii federaalaa dhaddacha ramaddii araadaatti yeroo dhiyaatu poolisiin guyyaa qorannoo 12 dhaddacha kanaan dura kennameef keessatti ragaalee sassaabee mana murtiitti dhiyeesseera. Aartist Andu'aalam Gosaa du'a Qananii addunyaan shakkamee erga to'atamee booda kanaan dura guyyaa lama bitootessa 13 fi bitootessa 26 bara 2025 mana murtiitti dhiyaachuun isaa ni yaadatama. Oolmaa dhaddachaa guyyaa har'aa ooleenis poolisiin guyyoota qorannoo dabalataa kennameef keessatti dhimma kanarratti ragaa namoota dabalataa 15 waliigalaan ragaa namoota 28 walitti qabuu beeksiseera. Akkasumas mana jireenyaa Qananii addunyaatti qorannoo jibbaa lafarra afamuu irratti taasifame dabalatee saamuda adda addaa fudhachuun qorannoo foorensikiitii poolisii federaalaatti ergamuu fi bu'aan qorannoo kanaa garuu hagammaatti akka hin qaqqabne ibseera. Dabalataan bilbila harkaa miidhamtuu fi shakkamaa irratti qorannoon akka gaggeeffamu waajjira odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaatti ergamee bu'aan qorannoo kanaa eeggamaa akka jirus mana murtiitti ibseera. Ragaaleen osoo hin sassaabamiin hafan kunneen bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii beellama kanaan dura ture irratti dhiyeesse waliin galtee dabalataa naaf ta'a kan jedhe poolisiin ragaalee sassaabamuu qaban dabalataa argachuuf guyyaa qorannoo dabalataa gaafate. Qorannoo reeffaa shamarree Qananii addunyaa irratti taasifameenis miidhamtuun ol ka'insarraa kuftee lubbuun darbuu akeekamu poolisiin beellama darbe irratti eeree ture. Ta'us bu'aa qorannoo reeffaa kanarratti ogeessota fayyaa irraa ibsa dabalataa gaafatee deebii eegaa akka jirus ibsuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee poolisiin dhaddachaa irratti ogeessota fayyaa ragaalee kanneen harkaa qaban muraasni biyya keessa akka hin jirree fi isaan qunnamuudhaaf tooftaalee garaagaraa fayyadamaa jiraachuu ibsuun haga isaan irraa galtee argatutti guyyaa qorannoo dabalataa 14 gaafatee jira. Gama biraatiin abukaatoon Andu'aalam Gosaa poolisiin ammas sababoota wal fakkaataa dhiyeessuun guyyaa qorannoo dabalataa gaafachuun isaa fudhatama hin qabu. Shakkamaan mirga wabii eegamuu fi qaba jechuudhaan falmeera. Abukaatoon shakkamaa yaadannoo kindeerii shamarree Qananii addunyaa harkaa qabaachuu eeruun achirratti Qananiin yeroo hedduu of ajjeesuuf qoricha humnaa ol fudhachaa akka turte hubachuu mana murtiitti ibseera. Kanaanis sababni du'a ishees kanumaan kan wal qabatu akka ta'e falmeera. Itti dabaluudhaanis Andu'aalam Gosaa du'a Qananii irratti harka qabaachuu isaa kan agarsiisu ragaaleen namaa fi sanadoota ragaa qorannoo akka hin jirre eeruun kunis qulqullummaa isaa kan mirkaneessu waan ta'eef shakkamaan mirgi wabii isaaf eeggamee fi gadda jaalalleessaa mana isaatti galee akka baafatu jechuudhaan abukaatoon isaa gaafate. Kana malees miidiyaaleen garaagaraa keessumaa miidiyaa yuutuubii irratti hundeeffate Itiyoo Fooram dhaddacha darbe irratti akka waan shakkamaa Andu'aalam Gosaa ayyaana Faasikaa dhufuuf konsartii waan qabuuf mirga wabii gaafateetti godhanii gabaasa dhiyeessanii. Kanaanis duula maqballeessii maatii Qananii fi hawaasni isa jaallatu garaa akka itti jabaatuuf yaadame ta'uu eeruun manni murtii dhimma kana akka ilaaluufis dhiyeesseera. Manni murtii gama isaatiin falmii gama lamaanii erga dhaggeeffateen booda bu'aa qorannoo poolisiin dhiyeessee fi gaaffilee gama lachuu dhiyaatan qoratee murtoo laachuu boru eebila 8 bara 2025 ganama sa'aatii 3tti beellameera. Shamarree Qananii addunyaa bitootessa 11 bara 2025 ganama barii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa mana jireenyaa waliin keessa jiraachaa turan darbii 5ffaarraa sababa ammaaf hin beekamneen kufuun lubbuun ishee darbuun ni yaadatama. Oduu keenyatti aanuun Tiraamp qaraxa biyyoota addunyaarra kaa'etti akka hin gaabbine hime. Pirezidaantiin US Doonaald Tiraamp meeshaalee biyyoota garaagaraa irraa gara biyyattii seenan irra qaraxa kaa'uu isaatti yaada akka hin jijjiirranne ibse. Inumaayyuu waa tokko sirreessuuf yeroo tokko tokko qoricha addaa liqimsuu qabda jechuudhaanis dubbate. Guyyaa dilbata kaleessaa gaazexeessotatti akka dubbatetti US bifa kana dura argite hin beekneen akka duroomtu gochuuf hojiiwwanii fi investiin gara US dhufu akka qabu dubbate.
Qaraxa Tiraamp biyyoota addunyaarra kaa'uusaa hordofee US kufaatii diinagdee keessa seenti jedhanii kanneen yaadanis hedduudha. Tiraampis sababa daballii qaraxarraa kan ka'e US keessatti qaala'insi lammiilee biyyattii akka miidhuu fi kufaatiin diinagdee mudachuu akka malu sodaa jiru gaazexeessitoonni yoo gaafatan, Tiraamp garuu isaanitti qoose gaaffii gatii hin qabne na gaafatte wanti tokkoyyuu akka gadi bu'uun barbaadu garuu yeroo tokko waa sirreessuuf qoricha addaa liqimsuun ni barbaachisa jechuudhaanis dubbate. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeessine kan hagammaatti hordoftanidha. Warri haaraa taatan sabiskiraayib akka gootan isin gaafachaarra sa'aatii muraasa booda oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan naa tura.